sagantaalee adda addaa irratti wajjin hirmaachuun ture waa'ee nuti wajjin dalaguun ture wanni nuti nuugaa bakka itti raawwatu qabdi yoo haa'u deemsee amma asirraa deemuudhaaf hin deema yeroo deema kana keessatti sagantaalee fayyidan amata dhufuutii wajjin adda bahuu mala jechuudha as keessa jiraachuudhaaf jireenyaan adda itti fufaa ture keessatti waltajjiin har'aan kanaas fuula keessan dura dhaabbatee sindura jiru kun baroota hangaadhaaf ture irraa dhumaatu wanni mala jechuudha akka keessummaatti ta'ee dhagaa jireenyaaf fuuldura as keessa deemuudhaaf yoo ta'e malee hangaan jiraachuu qabnuudhaaf barataalee jiraachaa ture keessatti jechuudha. Akkuma amma Abdullahi Abuffaan waltajjii keenya irratti argamanii akkanumatti anis fuulduraaf waltajjii keessa irratti waan argamu natti fakkaatu jechuudha. Akka rabbii hin beekanii malee jechuudha. Kanaaf waa hedduu nan dhaga'ame. Uummata dalagaa kana wajjin uummata qallee adda ba'anii hafuun hedduu nan dhaga'ame. Kana irratti wanni nama dhaga'ame gaafa nama nusiseessu waan hin jechuudha. Alhamdulillahi yaa rabbii wantaha hamdiin kee qabatee obboleeyyantaha waggaa adda bahuu garaan nama nahaa. Alhamdulillahi yaa rabbii wantaha hamdiin kee qabatee obboleeyyantaha waggaa adda bahuu garaan nama nahaa. Bakka bakkaa midhee rabbii waliin gahaa rabbii wal jaalatee obboleeyyantaha bu'aa jiruun taatuun namni addaan bahaa waggaa adda bahuu garaan nama nahaa. Wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin hin bobba'aa wajjin malee jiru rakkoo itti tahaa duruun duniyaadhaa addaan nama dhahaa waggaa adda bahuu garaan nama nahaa. Alhamdulillahi yaa rabbii wantaha hamdiin kee qabatee obboleeyyantaha waggaa adda bahuu garaan nama nahaa. Wajjin nyaatee
يا أدومت وجينغا بتدعى نما وجالت ربي ولنجها نما وجالت ربي ولنجها إرهتو نما نمداتها نما نتبه قلبي نمدها القليب يا دويتها أو شراغ المدى مجمنا عبدها نما وجالت ربي ولنجها وجالت خبها أهلها ورجال خبها أهلها طريق والبين خير بينتها كجرتنتون غيراتها ربي وجالتهم قبلوها الربي غيرات رجعتها إذني جالتها من رايتها إذني ودبوا براتنا نمني وجين تري وعناك ولنجا ربما جاء داري فمن جاء إذني ودبوا براتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد rumah musika buddha halan buddha isa garatu fanna rabbin kulli sahadimu rabbin sedangkan isa kudu sudah semuanya sesuatu asli segala nama kawasan muslimati anak-anak yang ibu hujat umbis DRT barakau bisa saya lupa kau jena sagatan dia jaga itu jadi sekolah kita jadi malah tidak boleh cuma rahi cukupna berarti yang sekolah negara sana jelaskan sky sendra ganda negara kita itu dia semina salah satu arba khamis oleh jumata dia ke sana di sana juga skill negara kita juga unitnya apa jalan berita sambung mahal seperti kali ini linki beribu hal garikan tadi mungkinnya hal garikan tapi seperti akan dapat tadi dalam segala dalam bicara ne para show agak sisanya untuk sudah besar agak seperti seperti kalau kita sendiri juga